har'amee akkamitti gara waliin aappii seennee piroofaayilii keenya akkaataa itti jijjiirannu kan waliin ilaallu ta'a jechuudhaarra. Jalqaba irratti akkaawuntii irraa baatan ta'e haala kanaan kan seef godhattan tuqxanii seentu jechuudha. Kanaan hin seenu akkaawuntii isa kanaan seena jechuudha. Bilbila tokko irratti akkaawuntii 2, 3, 4, 5, 10 illee fayyadamuu dandeessu. Hayyee mee gara appilikeeshinichaa seennee jirra. Har'a kan laallu maali? Akkamitti akkaawuntii kana akkamitti akka piroofaayilii isaa jijjiiran waliin ilaalla jechuudhaarra. Gara gadii gad dhufnaa iddoo piroofaayil jettu kana iddoo fakkii namaa qabu kana ni cuqaafna yookiin immoo ni tuqna itti buuna jechuudha. Erga isatti buunee isa tuqne booda isa cuqaafne booda piroofaayilii keenya akkamitti jijjiiranna, piroofaayilii akkamitti suuraa irra kaayannaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudhaarra. Jalqaba irratti Harbour Media Network subscribe gochuu hin irraanfatinaa. YouTube Harbour Media Network irratti viidiyoottan hedduu isiniif dalagee jira jechuudha. Viidiyoottan garagaraa kutaa garagaraatiin jechuudha. Hattaan kanneen akkaataa itti nama affeeran, akkaataa maqaa keenya waliin irratti sirreeffachuu akka dandeenyu, akkasumas immoo tuyyuu Adaamaa keessatti maal akka dalagaa jirru, waliin aappii akkamitti namoottan akka affeeraa jirru, yaada waa'ee waliin aappii irratti yaada tokko illee namoonni nuuf qoodan jiru. Isallee akkasumas magaalaa Adaamaa keessatti yeroo nama affeerru, yeroo nama tokkoof bannu agarsiisaa kan ture viidiyoottan hedduutu jira jechuudha. YouTube jalatti paaswoordii akkaataa itti jijjiirannu akkaawuntii keenya beekuudhaaf, akkasumas immoo waliin irratti viidiyoo maxxansuudhaaf, biizines riiferaal proogiraamii fayyadamuudhaaf, kiriiptoodhaan akkamitti akka guuttachuu dandeenyu, kaardiin akkamitti guuttachuu akka dandeenyu, waliin akkamitti fooloo akka deebisnu, akkamitti akka nama fooloo goonu kan jedhu hedduu isaanii isiniif qabadhee ture jechuudha. Kana dura kutaa har'aa keessatti immoo piroofaayilii keenya akkamitti jijjiirra kan jedhu ilaalla. Piroofaayilii keenya akkamitti jijjiirranna kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf iddoo piroofaayil jedhu waliin irra seennee ni tuqna. Kallattii maal goonaa edit piroofaayilii osoo hin ta'in iddoo suuraa kana dhufna jechuudha. Fakkeenya asitti Harbour Media kaadhiyaan iddoodhuma kaameraa jettu tana gad tuqna. Mee tuqee isinitti agarsiisa. Isii gad tuqna. Sana booda gaalarii keenya keessa seenneet kan barbaanne filanna jechuudha. Yookiin immoo suuraa kaameraadhaan kallattiin yoo banuu barbaaddanis kaameraa ni tuqtu. Mee an kaameraa tuqee isinitti agarsiisa. Wanta itti galchuu barbaadu san salphumatti akkatti jechuudha. Suuraa kaasee itti galchuu danda'a. Bakka irratti hojjechuu barbaadu san suuraadhuma kaasee irratti galchachuu ni danda'a jechuudha. Suuraa kaaseetiin irratti galchuu hin barbaanne akka biraatitti barbaade yoo jennellee haaluma kanaan suuraa keessa seennee gaalarii keessa seennee iddoodhuma kana tuqnee filannoo nuu fida gara gadiititti isa gaalarii jedhu kan xumurarra jiru kana filannee gaalarii keessaa suuraa irra kaawwanna jechuudha. Inni biraa immoo baakgiraawundii suuraa keenyaa piroofaayilii keenyaa jijjiiruudhaaf isa Harbour Media Network jedhu kana kan dudduubaa kanas jijjiiru iddoo mallattoo kaameraa as jiru tan qofa tuqna jechuudha. Isitti yoo bu'an mallee akkuma duraa filannoo lamaa gara gadiitti naa fida. Inni tokko gaalarii kee filadhu naan jedha, inni tokko immoo kaameraa filadhu naan jedha jechuudha. Haala kanaan salphumatti itti galchinee piroofaayilii keenya jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Harbour Media Network irraa anis Kaliil ture. Gama kanaanis Kaliil Arab jedha kunu. Asumatti salphatti dhuftaniitiin fooloo nu godhuu dandeessu. Namoottan fooloo taasistan immoo fooloo deebisuu hin irraanfatina. Fakkeenya nama 119 fooloo taasisee jira. Nama 67 qofa fooloo naa deebise jechuudha. Yeroo fooloo nama taasistanii kaatan namoonni akka fooloo isinii deebisan yookiin immoo namoonni fooloo namni isin taasisan kamiyyuu fooloo nama saniif akka deebistan asumaan isinii dhaamuu barbaada. Ramadaan Mubaarak jedheera. Warra hordoftoota amantaa Musliimaa hundaanuu baga geessanii baga Ramadaana guyyaa tokkoffaa qabattan isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa ulfaadhaa. Wantoottan garaagaraa haala kanaan poost godhuu dandeessu jechuudha. Asirratti waliin wanti inni hin dalagne hin jiru. Hordoftoonni waliin immoo jala dhuftanii wanta poost ta'u laayikii godhuu akkasumas sheer gochuu akkasumas immoo kooppi liinkii ni qaba wanta hundaayyuu akkasumas viidiyoota riipoost godhuu sappoort asirratti illee godhuu ni dandeessu nama san jechuudha. Jala seentanii promoot gochuu barbaadan illee viidiyoo keessan viidiyoo itti aanuun qabadhee isiniif dhufa jechuudha. Wanta poost gootan promoot gootanii akka baay'atee isiniif beeksifamu yoo taasisuu barbaadanis karaa salphaadhaan isinitti agarsiisa. Horaa bulaa deebanaa Harbour Media Network irraa Kaliil ture.
kanarraaf qabadhee dhiyaadhe kanuma kutaan itti aanutti fufa. Yaada keessan koomentii jala nuu kaayaa. Wanta dabaluu qabu, wanta itti eda'uu qabu, wanta sirreessuu qabus yaadni keessan utubaa lafee dugdaa keenya waan ta'eef.